Maqaa namticha qoroffee kanaatiin ilmaan Arsii ala baatee galuu dadhabde. Hadha namni meeqa wal fixee rahiimni citee firri adda citee rakkoon galtee biyya tana keessatti namni keenya adda faca'aadha. Ijoolleen daa'imman dhamaatee waan qabattu wallaaltee hadha. Maqaa kanaan gartee Jimmaaf Arsii yookaan Walloon mukolisuutti ijoollee ala kana jechuudha. Maqaa namticha dhamaa kana. Isa dhiiga namaa ka gannaqsiisee ijaaree nurratti bar $10,000 ramadee Jawaar Mahaammad bar nu uumii warra isin nu hordoftan waan isin godhe duriyyan isin goote ni beektan jechuudha. Nu uumiti ka kallattiin deemanii ol na godhan. Osoo isinitti himnu lakkaa jalaa hafaa namtichattii tana. Lakkaa jalaa hafaa namtichi kun diinaa firaa miti. Namni tokko dhiifamallee naa godhaa ilmaan Oromoo naaf folchalle. Namni tokko amantii qabaachuu qaba agartee ati jaba itti jala deemuuf abbaa fedhe haa ta'u. Yookaan kiristaana, yookaan waaqeffataa, yookaan pirootestaantii, yookaan pheenxee ta'uu qaba. Namni tokko kaata amantii jala deemu nama amantii hin qabne. Jawaar Mahaammad bar intarvii isaa dhaqaa ilaala yuutuubii gubbaa jira mucayyoo isaa ta duraa waliin gaafa intarvii godhan. Bar Jawaar Mahaammad ati hayyu jettee jala deemuu dhiisi nama isayyuu osoo nama qabaate qabanii abboolatti ati yookaan kiristaana yookaan waaqeffataa amantii yoo himadhu dhaabbadhu gadi. Teetiifuu karaan jirtu nama jedhanii osoo namni jiraate. Bar nama kana ka siyaasaadha jala yaanu kana kaan kiristaana kaan waaqeffataa kaan pirootestaantii beettee jala deemta. Maaliif amantiin ta'a abbaati? Nama si sobu ani musliima nuun jedha as deebi'e. Maal jette mucayyoon isaa an takka dhaqa alaala kijibaa Mustafaa naan jedha amantii Jawaariin gaafanne naan jettee miidiyaa irratti jechuudha. Inni maal jedha charchiillee dhandhaa anillee charchiillee dhaqaa isiillee masgida Jawaar akkamii musliima ta'e charchiillee dhaqa. Munaafiqaa eegaa munaafiqni akkas dalaga. Guyyaa guyyaa masgida dhufee halkan charchii dhaqa munaafiqni. Maaliif kijiba guuree achiin fida. Halkan islaama basaasaa guyyaa guyyaa kiristaana basaasaa jechuudha. Munaafiqa jechuun bar islaamummaa islaama maqaa himataa quraana qaraa'in salaataa waa mara godhaa ammoo islaama biraa fuudhee kiristaana bira geessaa kiristaana biraa fuudhee oduu geessa. Yeroo kiristaana bira geessan kiristaana warra sanii sobaa bar jedha. Yeroo islaama bira dhufe ani baroora kiristiini sobaa siyaasaaf akkas godhe malee jedha jechuudha. Dhageettanii jiran. Dhiiga namaattu jigu jira quba qabaadhaa. Hiyyeessa booyaa jira quba qabaadhaa. Aayyoo booyaa jira quba qabaadhaa. Namoota maqaa kanaa madaa'e obboleessi kee tokko naa erganii haadha hawaasa dabarsuun barbaanne mucayyoo Harargee ni yaadattan tagartee miila rasaasa furiin dhabamte. Mucayyoo asaasaa ni yaadattan. Birrii Itoophiyaa 20,000 gaafatte ijoolleen tuni wal'aansaaf. Jawaarii birrii 20,000. Yookaan ofii kiisaa baaseen kennineef yookaan gaafas ilmaan Oromoo ilmaa jira gargaaraa wal'aanaan jenne haga dhadhaatti kunoo mucayyoon ijoolleen sunniin miilli irratti shamee na haadha kadhachaafii jiran. Waan san qulqulleeffadhee isinii fiduu deemaa yoo ka'u ta'e ni gargaartanii warra walna gargaarsaa irratti. Ijoollee meeqa naafatee manatti hafe? Ijoollee meeqatu naafatee manatti hafe? Haadha meeqatu kasaare? Maal dalagaa jirra? Maal godhaa jirra Oromoo? Uummanni gara biraallee wannaan isin kabadhu isin kadhuuf isin gaafadhu. Jawaar Arsii jettee warri quba nutti as qabdan Jawaar Arsii miti. Kana Mustafaan duraan jedhe. Arsiin dhagaa. Warri Jawaar Arsiin ilmaan Arsii irratti yakkaaf arrabaan boru seenaa keenya akka goobana daacee kalee ilmaan tuulamaa ittiin maqaa balleessanii nuun balleessuu deemtan Jawaar Arsii mana isiniin jedha. Arsiin gosa qabdi, aadaa qabna, safuu qabna. Abbaa torba laakkaatti Arsiin. Abbeera addaa qabdi yoo abbeera kan namni adda dhaatu ni jira guute gosa mara keessaa jira. Abbaan adda dhaate jechuudha. Jawaar isin adda dhaate yoo abbaan Jawaar Siraaj adda dhaatanii jiraatan abbeera addaattu jira. Namni gosa ofii qoma dhaatee himatee namni tokko gabbayee gurbaan kun kennaa irraa goraa jedha. Mee namni tokko gabbayee dhaga'u jira sooshaal miidiyaa kanarraa Jawaar Arsiidha nunaa jedhanii gad dhufanii. Hin jirtu Arsii keessa ammoo salaabiin akkana. Wallaahi hin jirtu salaabiin akkana Arsii keessa. Yara abbadaallee maqamnaami salaabiin nama gurguratee dhiiga namaa gannaqee namaa olii gad deemu hin jiru Arsii keessa agarreen. Zaalimni mana hunda jira. Badaan mana hunda jira. Ilmaan Arsii ilmaan sikkoo mandootitti nama kana nuuni waaminaa. Namni keenya ka beekamuun ilmaan sikkoo mandoo jagnummaan beekamti. Wallaahi hayyummaan beekamti. Yaraallee maqamna barbadaallee namu. Garuu mee dhaqaa laalaa hayyoota keenya jagnoota keenya dhaqaa laalaa. Adda jeneraalonni biyya kana utubanii deemaa jiran bar ilmaan Arsiiti. Beektu kana. Namoonni adda Jawaariin jalatti ciqilfate Arsii tahee
Laala bakka isin jiru bar diinni nu keessa bakka hunda jiraachuu. Maaliif jeneraalota keenya jagnoota biyya kana utubanii deeman fiild maarshaal Biraanuu Juullaa fa'a nama gartee hadhaa raayyaa ittisa biyyaa sadarkaa kanatti humna baaraa, humna qilleensaa, humna lafoo ijaaree sadarkaa meeqa waa meeqa dalage kana namni Arsii tokko aktiivistoonni kun gabbanii kunuu jagnaa Arsii dhaabbadha namni kun Arsii miti maan jedha. Jeneraal Jamaal fa'a warroonni baradha waraana ijoo ta'ee jiru. Namni akka Jeneraal Abdurrahmaan Ismaa'il fa'a warroonni loojistik hadha qabeenya biyyaa kalee jeneraalonni hatanii gurguratanii waa margodhan warroonni laal bakka dhawata laal namoota aabbichuun bakkoota furtuu barbaachistuu ta'e kaatan laalame ilmaan Arsiiti balmaan sikkoo mandooti uummanni kun. Jagna akkanaa qabdi ka amananii gaafa rakkoo waa itti kennatan ka gaafa uttee waa itti kennatan gaafa cinqii eenyu kennatan beeta gaafa rakkoo gaafa roorroo sitti hammaate nama jabaa kasin ganne kasin nyaanne kasin gurguranne adda jeneraalonni kun yoo olii galanii aabbichuu irra duulan bara akka aabbitti duulu sanitti jeneraal fiild maarshaal Biraanuu Juullaatiif jeneraal Jamaaliif jeneraal Abdurrahmaan qofti sadiin kun yoo olii galan bara ilmaan Arsiitiimi koota akkana goonaa jiran bara waan barbaada Itoophiyaa irra dalaguu danda'an. Maaliif ijoo bakka furtuu biyyattiin harkaa qabdu harkaa qaban ilmaan Oromoo kaawwan jeneraal Ilmaa Mardaasaa fa'aan warra humna qilleensaatiin gaggalanii garuu hundi isaanii ta Wallaggaallee, ta Tuulamaallee, ta Jimmaallee jedhe jeneraalli keenya marti hunda maraa bara. Anammoo fakkiif kan isin kaasa malee hundi adda jeneraalli adda Jimma keessaa jeneraalonni akkasii ni jira namni eegan jiru maqaa warraa guutuu isin fidaa. Namoota akka Jawaar Mohaammed kanaan qotanii nu awwaalaa turan yeroo dheeraa warra kana duratti as baasanii jagnoota keenya, jeneraalota keenya, hayyoota keenya, doktoroota keenya duubatti awwaalanii akka nu seenaa jaraan dubbanne akka ilmaan teenna namni tokko gartee nama jabaatti maqaallee ilmootti moggaafatee seenaallee itti himee akkasitti ganda keessaa jabeessee oliin baasa akka nu oliin hin baafne nu godhan jechuudha. Hadha ilmaan sikkoo mandoo ilmaan Arsee bar maqaa Jawaarii mataan cabee akkasii yaati nama keessatti. Wanni irraa iyyinuuf nama meeqa nyaati Jawaar Mohaammed Oromoo mee isin teessan achi naqinaa dhawaa dubbadha. Jeneraal Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu eenyu nyaati isa. Xayyibaa eenyu nyaati isa. Adda Xayyibaan bar pirezidantii naannoo Oromiyaati sila. Beeytu kan. Bakka dhashii mallis jiran kana silaa Xayyiba itti aantuu Lammaa Magarsaa turte mucayyoon sun. Nama isa jalqaba seenaa dalaguu yoo taate bar qabsoo dabre keessatti illee kallattiidhaan diinatti aantee namni waraana TPLF qabee hidheesii bara. Seenaa dalaguu yoo taate. Jijjiirama kana keessatti urjii bar ilmaan sikkoo mandoo. Namni daawun wayyaanee jedhee bar dhaabbatee sodaa takka malee ilma Arsiitii bara. Jawaar Mohaammed maal godhe mucaasa. Mustafaa Huseen namni Lammaa Magarsaa ummanni keenya gooftaa keenya jechisiise Mustafaa Huseenii bara. Ilma Arsiiti. Mee adda urjii qabsoo Oromoo qeerroo Oromoo keessatti bar urjiin ilmaan sikkoo mandooti beektu ifama naa godha. Gandaaf jettee illee onaan jettan na beektan akka ganda leellis. Dhugaa irratti ammoo ganda kiyyallee qomoo tiyya na aantu Oromoo keessa na aantullee dhugaa isiirraa dubbadha. Nama tokko namni abbaan feete na godhi malee dhugaa irratti. Ilmaan sikkoo mandoo gahee qabsoo jijjiirama mootummaa kanaa keessatti urjii abbaan feete gabbaa'e nu jedhi gabbaa'e yellem. Isinitti dhagaamee namni gottee gorobboxuun ni mala agartee hiitaa abbaan hiituutti dhugaa dubbadha. Magaalaa takka keessa nam 300 foyi guyyaa takka dhabneera waraabessi nyaateera. 200 seenaa qeerroo Oromoo dhumatte keessatti haati takka ilmaan 4 bakka takka dhabdi bakka takkatti nu ummaan takka ilmaan garaa isiitii yaate arfan bakka takkatti. Ummanni reeffa qotanii haadhaaf abbaa bar dhuunfaan garafanii reeffa baasanii lafaa agartee baasanii awwaalchisan ka bineensi nyaatee ji'a tokko ol lafee oorruu fi diidaa fi bo'oo keessaa qocan ilmaan sikkoo mandooti. Isin galee garuu qabsoo qeerroo san keessatti
Hasaniif Huseeniin fa'a maqaan ta'uudhaaf obboleewwan arfan bakka takka dhumatte seenaan isiin kaane. Daawun mucaan jagni cabsee akkasitti buqqisee nama waan deeman kanaaf akkasitti hargufee kaase suni seenaan isaa takkaa ka'ee hin deemne. Isa bira dabramee ijoolleen gara biriimaa kaatiif miti bara warra gara biriittu harka ol fuudhe illee hundinuu baay'eetiin irraa dubbatamaa ture. Aayyoon teenya bakka hundarraa bootteen Harargee keessatti aayyoon biraa gabbaatee bari ijoollee cileetti ol deebite. Wallagga keessatti aayyoo reeffa irra teessan. Garuu aayyoo reeffa irra teessan caalaa dhiisaa dubbatu waa lallabuun. Arsii keessatti aayyoon ilmaan afur dhabde bar boolesiin qottee keessatti baaftee illee baasanii dudda baachisanii gadi oofaa bayani. Ni dubbatanii maan dubbatin gaafas hojii jabaadha. Akkuma Amboo jagnaa, akkuma Wallagga jagnaa, akkuma kutaan biraa jagnaa ilmaan sikkoo mandoo jagna. Jawaar jechuun tooftaa ittiin Oromoo itti wal nyaachisan, ittiin nu cabsan, ilmaan sikkoo mandoo Oromoo keessaa dura cabsuu qabna jedhanii ijaaranii nurra bobbaasan. Ni dubbadhaan ilma Arsiiti. Fiixaa dhiira kaleessaati. Hambaa dhiira kaleessaati. Fakkeessituu miti Oromoo dhagaa. Biyya tana walitti qabna. Oromummaa walitti qabna. Maqaa gurbaa kanaatiin qe'ee meeqa diigamte. Nuti hadhaa ijoollee waliin dhalanne ka eenyummaa keenya nu beekan rahiimni keenya ilmaan abbeerota keenya ardaan keenya gandi keenya hojjeessu nu deema addanuu diigaadha. Haa ta'u dhiisa abbaa kiyyaa hawwanna jimma haa ta'u dhiisi beekaa dhiise. Isin galee isin akkasitti diigamtan ilmaan Oromoodhaa addanuu diigan. Ilmaan Oromoodhaa Jawaar ijaaree akkaataa itti mootummaa kana jibbisiisu mukolis suuqaa turte ilmaan Oromoodhaa isa dalage. Hadha ijoollee galaanatti guuranii ijoolleen dhumattu tuni mee sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhaqaa ilaala amma. Amma reef tana namni wallaahi amma yeroo an taa'u kana bilbilanii namni rahiima kiyyaa ijoollee Jibuutii keessatti fe'uudhaaf walitti qabanii taa'an tafichiisuu ergan bar guuranii ganda hundaa dallaallee hadha bobba'ee ijoollee guureeti dhiiraa dubartiitti taan karaa seeraatiin taan karaa seeraa alaatiin biyyaa guuraa jiran. Intarvii amma dhiyaachaa jiru argitan. Maaliif namni kun biyyaa yoo jedhan biyyatti jiruu dadhabnee qaradhi nu guddatee waan nyaannu dhabnee waan dhugnu dhabnee mootummaan kun mootummaa kalee caalaa dikteetara jedhanitti wanni kun dhiyaachaa jira argaa jirtan sooshaal miidiyaa addunyaa gubbaa waan oofaa jiran. Jarri duraan barreessitee galchitee jirti waan kana. Uummanni biyyarraa baqachaa jira. Dardarri silaa biyya ijaaru biyya keessa dalagatu humna qabu. Jiraachuu dadhabee ni fixanii kaan biraawii guuranii kaan gartee shanii jedhanii fixanii kaan faannoo jedhanii fixanii amma maqaa shaabiyaatiin fixaa jiran jettee jarri addunyaa galchite. Ijoolleen baatee amma sana afaan kaanii ijoollee yaatee facaatee bakka hunda saree isin nyaachaa jirtu galaanni nyaachaa jiru kana amma ijoollee Oromoodhaa meeqa akka fixan beektanii galaana irratti isinii gabbaasuu deeman dooniidhaan oofanii bishaan walakkaan ganii kan gannaqanii ficcisiisaa jiran. Abdul Jabbaar Alii Usitaa'i Arsii si beeka. Diqaalaa Arsii keessa dhalatte Usitaa'i. Gosa biraati illee maqaa keetiin si beeka. Diqaalaa Arsii keessa dhalate Usitaa'i. Akkuma Jawaar alaa dhuftee asin mataa nu nyaatta. Ajabadhu taa'iin katabbuu dhiisii nama hin jeeqin. Yoo si nyaatee obsuu dadhabde wanni Mustafaan dubbatu baay'ee tabbaa kiyya dhiifama naa godhi. Kanaaf akkasii akka alhamdulillah wanni kanarraa isinii fideen maalii dhagaa nama hayyuu maratu guddaan xiqqaan na caqastan jazakallah khairan. Dhagaa gaariitti. Yeroo as gubbaa ta'e akkana loluuf akka ijoollee as gubbaa lolu ijoollee daa'imaan nama guddaa jaarsa. Wanni as gubbaa na iyyisiisu akkanatti sabni Oromoodhaa hayyuuf jagna meeqa beekaa meeqa dhiiraa dubartiidhaan calitti goone qabsootan alaamanaa itti diigamne namarraa nu baasanii qurxummii bishaanii baasanii nu jedhanii bara. Oromoon tasilaa hadha wal qabattee bar seenaa daladdu hadha silaa. Nama hayyuuf jagna kana dhiisi wallaalaa yoo hadha biyya tanaan deemi bar wallaalaan Oromoo hattuun Oromoo hadha silaa wal qabanneeti seenaa dalanna silaa. Garuu maal goota dayyuusaaf hattuun nu keessa guute. Dhagge Oromoo dhiirti kalee bar bakka dhadhaabbannu tana silaa qaata Oromummaa waakkannee jagnatu asiin nu ga'e bar. Ilmaan Oromoo qilee hunda seentee bar Oromummaa tana tiksitee asiin geette beektu kana isin. Nuti gaashaa dallaa sabaa sablammootaati. Guraagee Walaayitaa kan baataa Hadiyaan sabaa sablammoonni
Eh? Gaafa Oromoon cabxe cabxe, gaafa Oromoon gabroomte gabroomte. Hadha Oromoon bilisoomnaan waliin bilisoomte.